Jirra jirtu maatii keenya nageenyi waaqayyo isiniif haa ta'u akkam nuuf jirtanii nuti nagaa jirra galata rabbii. Sinoo naguma keessanii fayyumartanii jiru simbiratti akkam nu biratti hunduu bareeda galata waaqa. Akkamii naguma jirtanii waazeemaan gannaa maal fakkaata warri hordoftoonni amantaa kiristaanaa akkam maal fakkaata qophiin ayyaana gannaa yookiin ayyaana qillee maal fakkaata nu biratti bareeda galata waaqayyo. Egaa kinoon nuti immoo qophii ayyaana gannaatiif sangoolee qoqopheessinee jirra argitanii sangoolee qoqopheessinee jirra sangoolee kana jechuudha. Egaa qopheessinee jirra dubara lamaa fi dhiira lamatu qophaa'ee jechuudha. Haaraa oofani kinoon qaqqaanaanii argitanii akkuma argitan kana haaraa oofanii jechuudha. Sangooleen barana baay'ee tokko rakkaa sharikaa gatiin isaa baay'ee gaarii ture akka duraanitti miti duraan egaa ayyaana kamiifiyyuu baay'ee tokko waddadanii lukkuun jechuudha. Baran ammoo galata waaqayyo agasilaa gaariidha argitanii afur jechuudha dubartiin lama mana seente achi bakka buluu wadanna fakkaate kuma isaaniitti filannoo isaaniitti kuninna baay'ee tokko gaarii ture dhugaa dubbachuudha bara darbechuudha bara darbe gizee kana ayyaana qilleetii yookiin immoo gannaatiif jechuudha handaaqoon 2,600 taatee turte barana amma handaaqoo kana fakkeenyaaf jechuudha 3,000 bitame innaa mucaan kiyyaa argitanii mucaan kiyyaayyuu akka bakka har'a arge waan ta'eef eessaan natti dhufanii jedhee takka sari'a takka acharii nyaachisuu isaan oggee jira jechuudha bakka nyaata isaan oggee jira asiif acharii waan ta'eef innaa kanaaf altuun keessaa jechuudha tuni altuun hin kaakesti buuphaa buuste na fakkaate amma nuti tuni nafti kuniif kun immoo kanaafi obboleewwan kun lamaan hin deemu jechuudha. Innaa boru galgala irraan godaanan isaanii lamaan kun hin godaanu tokko kana jechuudha. Injirti immoo tokkos altuunis lama jechuudha. Dhiirris lama dubartiinis lama innaa waagaan isaanii warri dhiiraa gatiin isaanii tokkuma jechuudha. 3,300 bitamanii dhugaa baay'ee gatiin isaanii baay'ee tokko du'aa jechuudha. Bara darbe akkuma isiniin jedhe ayyaana faasigaa irratti 2,100 bara darbe garuu 2,500 ture. Innaa amma kana fakkeenya altuudha tuni kuniwwan amma buuphaa fi hambisne jechuudha altuuwwani. Innaa buuphaan immoo meeqa akka ta'e beektu mucaan kiyyaa ari'aa jira argitanii eessaa dhufan jira kaarraa arge waan ta'eef eessaa dhufanii maali anni sitti dhufanii eessaa dhufanii innaa deemu kukkuu kenniif erga isaan dhufanii jechuudha. Daabboon illee kan lukkuu aannanis kan lukkuu nyaanni isaa biddeenis kan lukkuu waanoo nyaanni isaa hundumtuu kan lukkuuti lukkuma qallabarra erga isaan dhufanii erga gibbii kana seenanii isaanuma qallaba jechuudha. Innaa argitanii kinoo wajjin dhufa waan ta'eef ol jaalatanii baay'ee ol jaalatunnaa goddanyoota na fakkaate mana tokko ba'an na fakkaate dubartoonni mana tokko ba'an jiran akkasii innaa mucaan kiyyaayyuu bakka har'a isaanuma eegaa oola jechuudha. Isaanuma eegaa oola har'a bakka manatti galuu didee jechuudha erga guyyaatti gibbuma keessa deeme qabuuf maal jechuuf isaan duuba deema. Innaa wanni nyaatus hundumtuu isaanumaaf jechuudha. Kanaafiyyuu galata waaqaa barana gaarii ture ayyaanni haala gaariin dabarsaa irraa kinoo lukkuunis nuura kastee shunkurtiinis immoo kiiloon birrii 30 bakka shunkurtiin gaarii birrii 40 jechuudha. Shunkurtii goggogaaf ji'a jira waan ta'eef shunkurtii gaarii deemu qoshaashaa birrii 40 innaa kun immoo 30 jechuudha. Kanaafiyyuu hundumtuu rakasee jira wanni waddade homtuu nutti hin jiru. Zayitii bichaa nu jalaa waddade timaatimiinis kiiloon birrii 30 timaatimii bargeetti fayyadamanii otoo handaaqoo haftee kaaniifis akka fayyadamuun jira natti fakkaatu. Timaatimiinis nu rakasee shunkurtiin nu rakasee zayitii bichaatu nu jalaa waddade zayitiin waan zayitii dubbachuu miti nu jalaa waddade ingidii barbareenis numa jalaa waddade haa ta'u bakka barbaree handaaqoo itti baay'ifannee bitanne jechuudha.
Kanaafi barbareenis yaa ta'u shaggaa ture garuu aga akkuma fi bashanii ja'a ture amma garuu ayyaana jedhee gad deebi'ee jira galata waaqa. Innaa kana fakkaata simbira wakamee maal fakkaata qophiin biratti kinoo kana fakkaata farsoonis nam'ee jira kenatoonis ni jira waan hundumtuu ni jira. Egaa viidiyoo isin waraabne bargit natti hin tolu waan ta'eef egaa hojjechaa viidiyoo waraabuun baay'ee naaf mijatu kushiinattan hojjedha waan ta'eef innaa kanaafiyyuu waan hundumtuu guutuudha guyyaa san immoo akka hin hafne. Nam tokkichuu akkanaaf hundumti keessanuu koottaa'e qotiyyoonis bitame waa'ee isinitti nagarsiisne lafa sangaanis bitamee jira. Egaa qotiyyoonis bitamee isi baba isi kaka innaa qotiyyoonis bitamee jira kaasuun bitee jira jechuudha. Kinoo baaba nyaata isaatti jalaa balleesseera nyaata isaa sitti himee jira garuu ammaa fi ala gabbayee jira gibbiyaan alatti gabbayee jira. Egaa qotiyyoon aduu aamusii bitamee galee. Magaalaa Sagureetitti bitamee galee jechuudha. Innaa kanaafuu hundaa binnee jira. Qotiyyoon ofii keenya bichaa osoo hin ta'in gircaaf bitamee innaa gircaa fi isas silaatta sinii makaayyuu garuu deemu kan kakka adeemu. Deemu kakka barrii tokko akkaamaa jira amma mucaan keessa barrii banuuf deeme deemu bani ishee eenyutu filaale deemu daf bani. Abeeti jeen bakka keessummaan oofte wannoon zabanyaan hin jira zabanyaa barrii xiqqaa banalleedha ammoo beeka innaa kanaafiyyuu waan hundumtuu sangaan illee gatii madaalaa waan bitame barana bakka galata waaqa waan hundumtuyyuu gaariidha waan hunduu rakasee jira. Buuphaa bishaan waddadee buuphaa 25 taate piliis dhiibbaan takkittiin 25 taate gaaf tokko 25 buuphaa 250 bitee buuphaa 3 na jalaa cabdee bu'aan gale dhugumaan bo'ee jechuudha soba isinitti fakkaatin maaliif birrii meeqatti baase jechuudha. Inni akkanaa isiniin jedha maatii kiyyaa ayyaana fi solitti deebinaa guyyaa barummoo tolchaadha waan ta'eef hin tolchinaa. Guyyaa barummoo hin tolchinaa maal jennaa daabboo tolchinaa biddeen tolchinaa egaa nu haa gargaaru sin haa gargaaru nuun jedhaa. Viidiyoo biraatiin immoo aga walitti deebinutti nagaa nuuf taasisan jaalannaa baay'ee.